Yes. Ya warisi komando. Dubartii isaanii galatoo fuudhan. badhaa. Dubartii isaanii namni fuudhee bar milkaa'e bar. Wallaahi ma milkaa'e bar akkas Ay taa'e. amma ijoollee saayiban kiyyaa baay'ee bar amma gara keenya dhufaa jira. Mee Gara keenya dhufanii shaadaa qabachaa jiru. amma dhiisaa akka karaa warra shawaa dheeboo namichuu amma dhiisni irra dhiisaa nagaa miisi fayyaadha. Fayyaadha alhamdulillah. Jajjabaattu. Maali har'a isaa baate an bar tiktookni seenaa anuu jala seente bakka jechuun si jalaa bu'uu hin danda'u jechuudha bakka haala kanaan. Sun jalaa ba'uu hin danda'u. Ijoollee maal kofarta maal sini fakkaate al tokko tokko namni tokko rabbiillee gosummaadhaan kan nu uume akka nuti wal beeknu fidhamiire waan biraa miti garuu immoo namni tokko gandaaf maatii irraa bahee follaa irraa bahee galateeffatu uumama jirudha. Gandummaa osoo hin taane namni tokko yoo of jaalate namas jaalata. Maaliif yoo jettanii fakkeenya akka aadaa keenyatti dubartii takka safuutti guddisanii dubartii surreen godhattu akka aadaa keenyatti akkuma aadaa Oromootti illee jechuudha. Dubartiin nyaachaa karaarra hin deemtu maatiin keenya batala hin lolu surrees godhannee bakkee irra deemuu hin dandeenyu. Kun aadaadha. Amantaa iyyuu osoo hin taane ijoolleen kiristaana keessatti guddattanii. Akkasiidha. Kanaaf jecha immoo akka aadaa ganda kiyyaattis yoo ka fudhannu ta'e waa hedduu keessatti haqanarraa qabanii seera isaanii aadaa isaanii waa hedduun kan islaamummaa irratti akkan jiru na fayyadee ni jira. Haala uffannaas haa ta'u karaarra deemaa nyaachuu waa hedduu takkatu jira miire aadaa Arsii keessas haa ta'u aadaa Oromoo keessa waan akkasii hin jirtu. Kanaaf bakka irraa bahanillee galateeffatu wannuma jiru yoo bakka irraa bahan hin galateeffanne bakka itti dhaqanillee hin kabajanii jechuudha. Akkas miti hiree abbaa manaa kiyya sirrii hin jenne. Sirri jette sanumaa dirqama meetes. Sasi haaya. Yaa dhugaa akkuma jettetti yaa Oromoon hundi takka. So kanaaf inshaallahu ta'ala namu kutaa barbaadde irraa jaalattis hin qabnaan fuudhuu qabdan inshaallah. Hin sodaatin asin hin jenne. Akkasii yaa habiibii kiyya asiin ergaa takkan qaba. Garuu islaama taanaan saba biraallee fuudhuun moo rakkoon qabu bakka. Sababa biraallee fuudhuu rakkoon qabu garuu bakka kanatti nutillee ni inaafna sababbiin isaa tokkoffaa dhiirri keenya deemee sababa biraallee yoo fuudhe islaama siyaa taatu ni inaafna akka nu jalaa deeman hin feenu dubartiin keenyas kara biraa akka deemtu hin feenu lakki. Ala kulli haroonni guddaan jaalarratti hundooti yaa akkas inshaallahu ta'ala akka walii galatti namuu waan jaalateef rabbi haa kennu jannagaa wanni biraa yaadonni. Akkas inshaallahu ta'ala yaa daawwattoota keenya warroottan tiktookiin hordoftan hundi keessanuu akkam jirtan nagaa fayyaa isin jechaadha. Yaa irra deemuudhaan hunda keessanuu bakka jirtanitti warri akkasuma malee kallattiidhaan gama chaanala yuutuubii keenyaatiin hordofaa jirtan marti keessanuu hundi keessanuu bakka nagaan dhuftan isin jenna warri viidiyoo tana kallattiin daawwachaa jirtan marti keessanuu jechuudha. So inshaallahu ta'ala yaa isinirraa banneeti kan turre yaa jidduutti torbee lama fa'aa ji'a keessa al tokko dhufna. Gaa jechuun uummata gaggaarii kana qabna uummata nu jaalatu kan nuti jaalannu waan biraatiif miti rabbii tokkicha subhaanahu wa ta'ala jecha tokkicha laa ilaaha illallah jechaaf nulleen isin jaalanna isinillee nu jaalattanii. So kanaaf dhufnee isin ziyaaruu qabnaa isinirra salaamachuu qabnaa waan jennuuf yeroo ammaa keessatti addunyaan mana takka taatee jirti ni beektaa. Dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf Sumayyaa already nama 300,000 ga'u jira followers kan koos gara 200,000 tisiquuf deema. So namootan kana hundaahu jaalala fakkeenyaaf nuti isinii qabnu isin nu qabdanidha. Waan biraati osoo hin tahin yaa beekumsa akkasii qabaannee osoo hin tahin garuu jaalala dhugaa obbolummaa rabbii subhaanahu wa ta'ala nu jidduu kaa'isan qofaaf hundi keenya kan yaa dhuftanii nu hordoftanii garuu galatoomaadha. Garuu wanni guddaan maali haga dandahametti yaa
waan social media kana haga danda'ametti waan gaggaarii daangaa keessaa osoo hin baane ifeeggachaa yoo irratti hojjenne bareedaadha. Dhiifama gaa dur takka sirriitti naasawa samoonni kana eegaan gara achi galee booda haasaan xiqqisho ammas gaasumayyaan seetu paawuraa irraa fudhatte maal jettamee warri koomentiidha jechuun dur sirriitti naasoo dhugaa dubbachuuf san hunda mana garre wallaahi hin dur isin hin beeku ani wallaahi hin dur isin hin beeku ani kijibu ammoo fakkeenya miidiyaa irraas dalagaan ture hedduu jechuun kaameeraa waan jaamu sodaadhu warra xiqqeenya ta'erraa yaa'u leenjaatiin guddadde sodaadhu garummaa waan kanaan beekne tarii walleenu miidiyaa irraa waan fagaadheef ta'uu danda'a. So akkas. Ayyee akkasii akkuma waliigalaa itti obboloota keenya nama 312 as jirtan hundi keessanuu yuutuuba chaanaal illee banannee jirra achirrattis lallabuus haa ta'uu waan tokko waan gaarii inshaallah in dabarsina dhaqaatoo namni sabskiraayib hin goone sabskiraayib godhaaf furtaa sagantaa ittaa nuti walumaan turra namni 326 jiramii namni dhaqee sabskiraayib nu godhee dhufe yuutuubiin intini bayaan jala inni jira jechuudha. Maqaan isaa tooktikii isaanii kana jala ni jiru dhaqaa gadi tuqaa furtaa kaza sagantaa ittaa nuti daballa. Garasiinis namni lifama gifti tose afaan dubbadde fuulduraaf sagantaalee sagantaa babbareedduu dhaamsa qabdu tan irraa baratan jennee yaadnu gara sanatti maxxansina maaliif yuutuubiin ni beektaa wanni tiktookiin adda godhu wanni bareedaa fi jechuudha. Tarii tiktookiin kun ni beektaa magaalaa maal jedhu gaarii ta'ee yaani dila sii miti fakkeenyaaf seerri isaatis kan yuutuubiitu irra jabaadha. So sagantaa qulqulluudhaan ispeeshaalii namoota hedduu daawwata namootaan baay'ee nama gara yuutuubaatti deebi'aniiti sagantaa baay'ee kan daawwachaa jirani. So inshaallah ta'ala yoo achirratti maxxansitee sagantaan san dhalootaaf illee dhalootatti dabruu dandeessi wanni itti hojjettu jechuudha. Amma tiktookiin garantiin qabachuuf. Kanaaf inshaallah ta'ala yoo torbaanitti al takka sagantaa takka inshaallah ni hojjenna. Waan biraati osoo hin ta'in fakkeenyaaf ani I think waggaa 10 ta'a. Nama miidiyaatiin ture. Nama miidiyaa ta'uu tura dabree guyyaatti sagantaa takka yooniin hin maxxansine haga mataan lukkuu burraan ture jechuun fakkeenyaaf namootaan baay'ee nama masirra keessa gaafan ture ni beeytanii. Waa baay'een hojjechaa ture. So mooraalii fi hamilee san hundinuu dilas akka dursaatti hin jirtu garuu ta'ee dandeettii qabnu tana haga danda'ametti gama khayriitiin inshaallah ta'ala haga takka isin biraan gahuu qabna waan jechumaa fi yuutuubii banne malee waan biraatiif miti amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf yuutuubii waan dilas akkasii kafalullee hin qabu namni gahaan wajaanii malee kaffaltillee yoo qabaate garuu dilas akkasitti wantaa miti. Garuu wanni guddaan dhaamsa bifa qulqulluudhaan achirratti dabruudha wanni bareedaani. Kanaaf inshaallah ta'ala chaanaala keenya yoo isinitti tolu jechuudha. Yoo isin das injee subscribe godhaadha. Profaayila kiyyaafna gubbaa ni jira. Subscribe godhaadha inshaallah. Akkuma gama TikTok irratti nu jaalateen hordoftan kanatti gara sanattis maaliif yeroo hedduu TikTok irraa tarii asirratti argamuu dhabuu dandeenya. Gara sana jira jechuu barbaanneeti. So inshaallah ta'ala maal hojjetti viidiyoo waraabnee post goona. Farasa inni hordofuu dandeessan inshaallah ta'ala kanaan jaamee simati yaada yoo qabaattetis carraa siinfannee jira dhiifama. Noof kolcha. Haya yaa baamana yaa habajama yaa jaalatama yaa ilma hararge maal isaa goste antinin kejan yaa ilma ala dhamoo maal jettaniini yaa ilma ala. Antakka okay yalma Frank Allo waa'ee gosaa dhage waa'ee gosaa dhaqaa kaasee beekulleedha garuu okay waan biraati osoo hin ta'in rabbi subhaanahu wa ta'ala litacaarafuu jee
والبيخوداف قفوانتف غروبا نمني أنيما سابيخون وسابيخون برباجسا غرو إتين دادتشون never ever هم برباجسو إن شاء الله أنا قلت يا ماري يا صحيح تياو كوي كان كونسيمين جرا يو تلكين يمين تكاسيمين أنا كربران نجى لك كيسنا فيني من كربران نجى يا so An family irraa gosa keessa miibar yeroo isin daa'ima xiqqoo taatanii Oromoo san akkamitti akka ummaa keessaniin jibbaachisaa turtan akkasumas dammoo yeroo isin xixiqqishuu sana maal akka isin nyaachaa turtan maal akka isin dhugaa turtan madadiin bar qoradheerra ga'eera suutaan isin himaa fancanoo jedhe malee. So kasi ya Sumayya nu dua barte malee takka guyyaa takka himee fin beeku waa'ee gosa kiyyaa waa'ee kana. Anta kafa amala kiyara nama kana ilma namaati hee namummaadhaan yaa'u jaaladha. Sandaran garuu namni takka islaama taanaan amantiin keenya takka taanaan sangubbaan sabni keenya tokko taanaan speeshaali jechuudha sii galee dhiini keenya hanga tokko ta'e takkatti yaa'u namni wanti hundinuu tokko Oromooni. Oromoon Baalee Arsii maali Jimma Wallagga of Harargee Wallo hundinuu jechuudha. Hundi keenya ofne ilmaan haadha takka abbaa takkaati jechuudha. Diinaatu gargar nu qoqqoodee kan gosoota ispeesaalii fakkeenya amma Harargee tana fa'aa fudhattee gara meeqa cicciree diinee jechuudha. Yaani itti taphate jechuudha sii galee. Akkasuma kutaalee biraattis akkasuma adda qoqqoodee jechuudha. Diinni kana keessatti waa baay'eedha kan godhu Oromoodha. Kanaaf inshallah ta'ala ispeesaalii jechuudha. Gama yaa'u sabaatiin wal qoqqooduun yaa wal beekuun gaariidha. Kun gosootana wal beekuun mee baluu wal beekuun gaariidha. Yookiin gaanamu kun bikaraa dhufe qaba bara namni hundinuu hiddarraa dhufe qaba bikaraa dhufe qabami. Kanaaf nama kana eenyummaa see beekuun maalummaa isaa beekuun barbaachisaadha. Kanumaaf malee waan biraatiif hin jechuu barbaadetti. Jettuu fi haadhamna kiyyaa. Akkasii sirriidha. Yaada keessaniin furadha akka ajaa'ibaattan furadhalleedha. Jalqaba gara sagantaa keenyatti osoo hin ce'iniin dura warroon as jala jirtan gara yuutuubiitiin gaafii isin nu gaafachuu anaa fi abbaa manaa kiyyaa gaafachuu barbaaddan waan fakkeenya daangaa amantaarraa hin baane waan namni waa irraa ni barata jettan yoo jiraate gaafii kamuu YouTube irratti isinii maxxansinee irraa gaafadhaa isiniin jenne komantiin barreessadha nuti viidiyoodhaan isiniif deebisna gaafii namni waa irraa baratuu danda'u namaaf egzaampilii ni ta'a jedhama fakkeenya ani isaan bira taa'ee abbaa manaa hiyya kana ajajuu koomi abbaa manaa hiyya anaaf akkami beektanii nama abbaa lammaffaa argateedha waan akkasiiti ijoollee amantaatti dhufte dalaan nama fakkeenya abbaa manaa kiyya godhatullee rabbiin haa godhu dhiirota akkasii dubartoota miidhanii nama ajaa'ibaati ani isaan hin jaju yoo nan baay'ee jajjemoo faatiin tiktookii kanarraatis rakkoodha kanaaf hin taatu dubbiin hunda hin jenne moo takka akka hin jedhe akkasidha waan hin nyaamu sagantaan keessan maaliidha kabajamu moo qo'a misgaan dafaal tokko saagan intini kenninaafi carraa kenninaafi misgi assalaamu alaikum gaafin isinirraa qabaa akkami jirtanii fayyumaa nayyaa alhamdulillah maashaallah nuti jiraatanii itti fayyee gulmeekkeeffadha inshaallah gaafin qabatte gaafin kee maalisaa keessaan isi gaafadha والله أيه بمنا هي برنامج ምንድነው ፕሮግራማችን ያው ምንም እኔ እኮ ጀስት እንደገባው ማለት ነው ወዲያው ጠፋብኝ ፕሮግራሙ ምን ጠፋብህ ፕሮግራሙ ጠፋብኝ ተማሪፍ ማሻአላ በርጎት ይደሲን ጎንጃግና ለምን እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ ግራ ገባኝ ይሄ ነው በጣም ግራ እየገባ ያለው እሺ ታዲያ እንውጣ በእናታችሁ አትሳቁብኝ እኔ አማርኛ አውቃለሁ ቤካቸ ሊሳለው ጀነን ትሽል ቤታ
Saadaan nuuta. Jaati. Barjaalatan. Qumaara nyaatamnee jirra. Firii yeroo